ishinitti duutan hin beekan jeen coontun tan Dubaay akkasitti ittiin boocitani waan gootan coosan inni ishii dhabame akkasumatti hafe ammas immoo takka fiddan jarana wanta kana wanta qoosaa miti irratti ijaarree attuma qaama irree suudii deemanii aqmi cootan akka nuu ba'u irratti hojjechuu qabna. Wal ijaaruu guyyaa lama sadii asirratti wal iyyuu bichaa miti keessan maal ijoolleen keenya hin jiru ijoolleen shawaa hedduutu jira. Biyya hundarra beekaa callisan malee ayyuu qabna. Kanaaf keechan garee ijaarrannee tigu akka Kuweetitti akka Dubaayitti akka Suuditti akka Kaataritti nama tokko adimiinii kennaato inni ijaarra garee kana ijaarree gadi qabne nama gareetti galchisana dubbisnee kun waan Oromoodha wal ijaarrenne malee Oromoo diinne hin jenni. Kun kanarrattis namni Oromoon kana maa wal ijaartan jedhee namni nutti muufatu tokko hin jiru tigu namni sitti muufatu tokko hin jiru inda'umitti galateeffanta malee maaliif Oromoo walitti fidde ofii taanii namaa ta'u yoo ta'u nu of dandeenye namaaf taane odoo ijaarramne of dandeenye aqimiin keenya guddaa ta'e nama an biraatti fuun gargaara kan akkasitti beek namni si jibbu tokko hin jiru waan Oromoo adda digo dubbachaa hin jiru waan Oromoo walitti fidu malee kanaaf ijoolleen keenya walii galtee godha quba wal qabaadha wal gaafadha waan walii bilbiltanii wajjin haasawuu wal dhabde sagalee walii qaba ijoollee biyya kamirraayyuu quba wal qabaadha. Maalin maaliif waan guddaa tokko quba wal qabaachuu jechuun waan guddaa tokko la batalay warri birrii biyya namaatirraa as gara Dubaay ergitan takka warri Beeruutirraa fi Kawaatirraa Madareeshuurraa gara Dubaay uftan quba wal qabaadha dubbisaa dura wal dubbisaa ishii kana qofa bakka eessi qubachuu deemta eenyu biraaf deemta eenyu bira dhaquu deemta eenyutu si fide quba qabaadha eenyu dhufuu qabdan quba wal qabaadha mee anumatti isiniin jee biirumarraa nu dhufina mee anumatti isiniin jee mee anumatti gita isiniin jee mee koottaa garma Jawisaa fa'aatiin koottaa Beeruutirraayis mee koottaa garma Burree fa'aatirraa mee koottaa garma ijoollee teenyatiin koottaa yoo gara Jawisaa fa'aatiin dhuftani amma engadda takka ijoollee intala Wallaggaatti dhugaa rabbi shaanxaan isiiti ila shaanxaan kun madanii nama kan namaati ila isinitti agarsiifachuu fadhani bana kana bayee jechuudha ijoollee lama ijoollee sadii fide mana kanatti kun ijoollee mana ijaazaa kootiiti jechuudha ijoollee mana ijaazaa kootii deemtee jechuudha kun hundi jechuudha la shaanxaa akkanatti jiru kun hundisaa gaafa tokko amma shaanxaa kana gaa shaanxaan nama takkitti jechuudha gaafa sammaa seetan gammee alaayeen itti bilbilta micoon takka micoo Wallaggaati intala Wallaggaati kan gatte eenyu intala Arsiiti biiroo keessa hojjetti baaftee gatte isiin Araba wajjin hojjetti la Araba wajjin hojjetti ijoollee biyyarraa fiddi Arabatti tarakkamti Arabdittiin immoo wannoodha kunoo maali Sumaalee miti maali gurraatti sun Sudaanin immoo ijoollee teenyarraa paaspoortii guurteet ariiti micayoo Wallaggaa sana maal goote fiddeet gatte gammeetti bilbilteet maaloo gammee nagatte namittiin eessa naqa jetteen gammeen immoo mana ijaazaan qabu natti bilbileetti jimaaloo micoota akkatti gatte madaamini maalan godhaa fidin jeen gadda badhiyoo tana shaanxaa lubbuu muyitii godhadhu Oromiyaa hiffidee shaanxaasii bakka kaa'uu dhabeetiin barri mana namitti tanaa amaartitti tanaa kadhetan achi gubbaa madabbare shaanxaa gara 8 gaafa ani micawoo tana bilbila siinaa kana ta'etti dubbadhu maaloo ammaasuma bira jirti sagalee si tiktokii kayyaatti na gaabar yoo ati buna nu qiceettuu na gaabar ubbira gootee akkana godhattaayi gara ija keessaa baasa intala Arsiitu naan jala intalatti Oromoo taate fiddee biyya namaati fiddee harka Arabaa galchite naqa taqqatteetta micawoo Wallaggaa sun paaspoortii kana akka dhigeessi keessaa baasan hangetteetta qaxaqaxaa jetteenitti Arabditti sun naqa taqqatteetta komishinii birrii kaffaltuu dhabdeen gammeen birrii 200 kaffalee ani hojii galche firii wajjin nyaachaa algaa kootiin wajjin rafnee uffata siyaas kaawwattee birrii Itoophiyaadha birrii takka hin qabu birrii takka birrii 50 obboleessi ergee fi gammee irratti gammeen liqaa ergee fi booda birrii 50 Itoophiyaa biyya kanatti gaafa ergitu birrii 200 taate fi gammeen kan taasii kan minoodu kan kartoonii irraa fudhatiin birrii meeshaa si gara biyyaa ergee fi
ani immoo hojii galcha komishinii birrii 200 gammeen kaffaleefi argitanii maafan akkasiniin jaa na qabadhaa maafan isiniin jaa mana qaba amma na bira bultee waan ani nyaattee gara hojii gatii sin galcha biyya ammaa deemuun duratti gurree dubbisi gurreen amma ijoollee 7-8 fidee ijoollee dubaraa boonitta tiiji maanaam wanta kana bira jirti jawusaa gadda ijoollee 4 malattoon naqee ofiisaatti bakka buru kadhatuu deema nama boru biyya galu nama iftaan biyya galu ijoollee biyya galchitu nama 4-5 malattoon naqee hin himatan garuu isaan isin gaafatame himatan gurreen kaargoonaa erguu didatiiji nama takka nama 7 himatan gurreen birrin isaan garuu wanti isiniit ijoollee teenyaa ta'aa jiran baay'ee garuu hin himamu ko isaan ta'an jawwisaan ijoollee on naqee ofiisaatiin mana hirriibaa kadhachuu deema gurreen ijoollee isaa mana bulcheet ofiisaatiin mana taaddee bula taaddeen ijoollee 2 mana galcheet ofiisaatiin maaliif oromoo wannan waan ofii ta'aniif gaafa micayoon sun as galtee ani bilbila itti dubbadhu maa ashooftaa ammaa bar laayivii keenyatti argaa jiran hangetti dhugaa rabbii ani bilbilee fi maa akkana godhatta akkasii bira fidan argine been paaspoortii siisiti yoo barbaadde biyya kana keessa akkasii hin hojjennan taate galata rabbii kalli walliin argi kun amma ji'a guutuu geessa meeshaa isitis biyya galee fi fayyaa qabdi hojjetataa jirti intala wallaggaati takkas kunoo gurreen natti fide isii faa'ee fakkaasa ishiin biyya kana taate ji'a 3 moo ji'a 4 gurreen natti fide maalootii jimcoo takka wajjin rakkadhe kootu fide yeetan as fidee kunoo engaddala waaqayyo karatte sabboontu ijoollee wallaggaa isinis hojii galte kunoo isiis hojjetaa jirti mana kootitti kunoo mishaantan kun isiis 3 as qabatte isii eessaa fide gurreen bakka naa fideen beeku gurreen fide bakka inni fide kararraa fide ba'ee fide ijoolleen tanya akkanatti aarsaa isinii kaffalaa jiru ani maafaan wal qabadhaa walin salphisinaa isiniin jaa waa malee isiniin jedhu walin tuffatinaa walin arrabsinaa gaafa gurreen balleessi irratti hin duulinaa amma micaayoo takkatti isa uummata isinitti himaa gurreedhaan kaargoo ergatte nama takka wayiiti akkana ijoollee ganda biraati ijoollee sun nama 5 gurree caqachaatti ka isaanitti himatti gaagartee odoo ka isaanii ta'ee takkitti amma ijoolleen teenya kan shawaa micaayoo takka birrii ergattee intala shawaati birrii 4,000 nyaatteetti guyyaa 3tti natti himattee guyyaa takka bibatta si'ee sanaan gattee dhiisi lubbuutoo raayisii fudha yoo siif kaffaltiin jeeni waa shawaa taateef maan naan gatte ishi baqqaati jiitoo si abdadha dhuwati irranaafuu yoo irranaafuu baate rabbitti kenneetan iseetti maaliif garaa laaftan gaa isin bar garaan keessa warqiidha bare isin ijoollee shawaa kan duutaniifis kanaaf kan wareegamtaniifis kanaaf biyyattis kan duutaniifis kanaaf daglan deemtan kan waraana baatee du'us waraana baatee daglan deemu daarektii ukaasa weellisaan keessa noo daarektii dubbata kanaaf du'a of mi'eesseen bulu weellisaan shawaa afaan mi'eeffatee birrii amma kun warri afaan mi'eeffatu nagumaan bulaa jira kan afaan mi'eeffatu birrii bucuqatee mootummaa wajjin nyaataa jiru oma jira kuno keenya kuno kan qalqal jee dhugaa oromoota ibsa jee kichuu jette daa'ima isaati irra dhabne daadhii galaan qarxam godhan hacaaluu qasham godhan qabsaa keenya jaal boruu jaal maalii jaal eenyu argitanii obboleessa koo isaan mati geesse achuma keessa waraana mati geesse obboleessa koo waraana keessaa buusanii oduma inni waraana wajjin deemu qauma isaati irraa fudhanii sini galee kana maaliif isin wanna garaa laaftaniif qabsaan keenya daarektii iyya weellisaan keenya daarektii dubbata adda babaayii gubbaa gatee lallabee du'a bakka dubartiin teenyas asumarraa iitee haajaanatti qabatanii najjeeftan amma udu jabummaa koo ta'uuni baadhee qaatan du'a aduu ijoolleen teenya eeguu baattan qaatan du'a battalay udu gurreeffaan eeguu baattan udu jawlisaa faan eeguu baattan amma honan guyyaa lamaanii waan ta'e je'eenuu dubbachuu baay'ee naa bilbilanii na gaafatan maal taatee baddee naan jedhu qubana qaban gaa isaanan qabadheen gaafuma mana madaamitii ba'uun isaan qabadheen kan mana kanatti naa qabe kiraa isaan kan birriyyee tokko naa kaffale isaan kan algaa naa bite isaan kan soofaa naa bite isaan giiftii ta'ee kan mana kana taa'u dirhama takka hin baafne mana kanatti bicha suuqii wannoo bicha meeshaan bicha itti fidadheen sapiraayis na godha dhufanii qulfii bichaa kannee kanan arge maaliif kabajaa ijoollee dhiiraa shawaa qabdu namni tokko hin qabu isin garuu qabachuu wallaaltan garab deemtan isin
garas dubartii ebaluu irraan birrii ergan ebalu Abdul Jabbar Abdul Muhammad Emidrishoo birrii na nyaat kootu si finnaa kootu akkana si goona ammaan booda micaa qal'aa tokko himattanii isinitti meera kunaan ijoollee 11 qabnaa ijoollee 11 sana irratti guruppii keenya irratti dhadhaati kalaas waan barbaada isaanitti madda biddeen irraatan nutti madda hunduu makiinaa qabdi bakka isin barbaadanitti makiinadha annan kaffalaaf digdamii shan kaffalii fi gurree biddeen anaa fidi kach jawisa biddeen nuu fidi birrii siif kaffalla kach tiji waan akkanaa naa godh okay gurree deem geessiif ijoollee kanaati biddeen mee gurree naana didu jawisa deem bakka kanaati biddeen geessiif garee keenya keessa ijoolleen akkanaa biddeen irraa ta'e mee haa jawisaa isin didu saasa wal agarra wal qabadha quba wal qabaadha haasa'aan ooltanii baruuttish jettanii na zaqazaqinaa micaa tokko irratti gaafa duula badan warra tumsaa gaafa tokko reetti keessan du'e boo'a iyya yaa gadi baati gaafa micaa qal'aa tokko irratti duula badan narratti lola maal isin malee maalan qabaan odoo isin gittanu maana irratti duula banan odoo isin qabu maana ajjeesuu irratti gaman ani bar abbaa kee hidhuudha malee hidhuu batean hidhuu bakkana karrasiitu hin beektu tiiji bakkanaa buute reediyoo irratti dhaga'u hidhuudha ani biikoo mataa shawaati biitti ta'an kanaafuu waree bichaan ta'inaati wal qabaadhaa quba wal qabaadhaa irra deddeebite isinitti himaa lakkoofsa akkuma amma fooloo wal gootan kanaan hundi keessan lakkoofsa walii kennaa walii bilbila mee an maxxisiin jee dhiiran jana jeninaati wal jana isinum mee akkisi faayidaan arganin isin erga ani guyyaa gaaf takka habaaboonaa kennaa maaloo geemiin taphadhaa maaloo na deeggaraa isinin jeen beeku mee an maxxisiin jee wal qabadhaa lakkoofsa walii kennaa quba wal qabaadhaa biyyarraa yoo dhufta fooloo wal godhaa badhudu akkanumatti gisee tokko balbala bantanii ijoollee shawaatti tuni akkatti isaan bareedan jaan lakkoofsa bilbilaa banattanii uffata walii godhattanii uduu bareeddanii gaaf tokko kachettanii uftanii bareeddan baraseen akkuma gisee Finfinnee irreecha gisee deemtan ijoollee shawaa duukas jiraachuu baatte Finfinnee tuni bareeddi burree ta'anii akkatti isaan bareedan agartaniiti akkanumatti bareeddan tiktookii uduu banattanii maqaa kanaan isinis galatoomaa isiniin jaa haasaa isinitti baay'isee hojiirra bulta hojiirra jirta waan ta'eef warri yaadan ibsan yaada keessan ibsadhaa gabaabsatii WhatsApp obse salaalee dubbadhu yaada isin qabdu irratti jiituun dubbatte obse wannoon bichaan dubbatte irra fa'aamu sa'aatii malee isin waan ta'eef hayyee shimbirroo fi obse kecha dubbadhaame baay'iseen isaa dubbattu birqeen dubbatte kalas hin baanu boru walitti deebina sa'aatii kana yeroo hundaa hojii kan xumuradhaati dubbadhu shimbirroo obse dubbaddaa nam tokko keessa hayyee birqee dubbadhu yaada qabdu sifillee haa ta'u lubbuu amis sifillee haa ta'u walumaan nuuf haa ta'u ani tiijii barbaadaa ture ishii lubbuutoo tiijii si barbaadaa ture kanaan durallee haa isiin jedhee karuma kanaan naa deebisu jedhe akkuma ati jettu duraanii ani giincidha yaa gurra kaagaa akkatti hin beeku malee giincidha yaa gurreeffa akka giincitaan hin beeka jawweellee akkasitti giincitti argeera qaamaan guyyaa tokko jechuudha eessa jirti anamma jira ani Dubaay jira ishii birrii akkasumaan hojjechaa jira eessa hojjetaa paaspoortiin keessa jira mana hojii galee mana hojii wayna galchanii isaan booddee mana hojii kana galchanii booda achii ballolee ba'anii niitiin beetti sireefdi niitiin bakka gororarree sitti dhufti waan hin taane si gooti achi dhiisee ba'ee jennaan paaspoortiin kennu hiqaama hojjedhee fira manaamnatti na dhoowwatte eegana dhoowwatte ji'a sadii amma nama zim jedheetuma hojii wayii argadhee karaa biiroo hojii wayii na galchanii ji'a tokko bichaa hojjettanaan jettee na galchite mana kana jechuudha. Amma eessa jetta bara bakka jirtu beektaa? Bakka jiru beeka'ee.
Maaliif ji'a tokko hojii keessarree? jechuun paaspoortii waan hin qabneef ji'a tokko mana sana qofa galtaa. Ji'a tokko galtee. Akkoon qabu hojjetta paaspoortiin immoo laazam kalli waliin hojjetta. Uummanni akkasiin gootu mangistii wayitu yoo achisitti tolee namittiin biiroo dhimma sirraa qabaachuu gisee baattee yeroo ji'a tokko isaa si baasassan na bira kootu. Ani hojii siin galcha ishee. Ishi lakkoofsa kennaa kennuu dandeessaa siinsi dubbiseera. Yoo mana san keessa ji'a san tokko san xumurattee namittiin sun baay'ee siin jettee ofirraa si ariite. Kootu na bira. Ani immoo kalli walii hojii siin galchaa hamma dandeesseen hojjettaa gaafa qabamti biyya galte. Kalaas amma achi paaspoortii waraqaa minamina jeen biyya keessatti galtee waraqaa paaspoortii kee baafatta. Ammasitti immoo okattee akkanumatti kalli walii hojjette kun ijoolleen ammaan hojii galchisuun takkittiin paaspoortii siin qabdu. Waraqata siin qabdu kun zanaa itti hojjette ji'a guutte hundu ji'a lama yoo hojjette waan ittiin waraqata kan kee baafattu hin galta biyya kan kee galtee waraqata kan kee baafatta. Ishee ta'u ishee na dubbisi bakka si barreessira lakkoofsi kan koo ani tiktokii keessan warri na barreessan isin argaa hin jiru. Waatsaappii koo tiktokii koo yaalaa barreeffadhuuti gaafa namittitu si ariite na bira kootu. Na bilbilii anu feeta si fuudha. Ijoolleen teenya naqaa fidaa yaane na bira dhuftaa achiin booda immoo ani hojii siin galcha. Ishee ta'u ishee bakka guruupii siin jettanii sitti immoo itti na dabalaa rakkoo hin qabu. Rakkoo takka qabu hin galta. Ishee lubbuute. Shimbiroo dubbadhume. Gabaadhuti hojjedhu amma sitti sodaati namaa siin godhu ishee nama quba siin qabu. Shimbiroo dubbadhu ijoollee dhuftee as keessa raftii dhugaa rabbii. Ishi nagaa waaqni siniif haa baay'atu warri jala jirtanis warri gubbaarra jirtanis. Amiin lubbuu. Qoyaa dubbattu ishee. Ani shawaa lixaa meettaaroo midhaanan kooyi kanan jiru immoo Saudi Arabiyaa keessa. Dhimma obboleettii keenya Saudi Arabiyaa keessatti lubbuu ishee darbee san irratti ani reeree hundufa jala kanarreen turre haasaa jirtu yeroo na dhufu. Dhimma san keessatti Qoy micoosanii akkasitti duuta hin beektaa qoy hawwiyaa softu. Akka itti duuta hin beektaa quba qabdaan dhageenya bar micoosanan. Quban qabu ani naannoo sanarra hin jiru ani kanan jiru hayyeran jira. Maal taatee duuta jedhan? Dhukkubsannee bakka ani kanaa saamu miidiyuma kanarratti arge malee qabatamaadhaan nama tokkorraa wanti na dhagaye tokko hin jiru. Waa'ee siyaasaa dhukkubsannee jechaa turanii ani waan biraa humaarreen dhageenye.